Egaan akkuma beekamu dhiyeenya kana gareen yaadda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaas TPLF waraana biyya irratti marsaa sadaffaadhaaf baneeti kan inni jiru. Waraana baname kana immoo raayyaan ittisa biyyaadha. Qolachuu irrattidha kan inni argamu. Itti gaafatama isaa ba'achaati kan inni jiru. Dhugaadha. Egaa kanuma ilaalcha keessa galchuudhaan yookaan ammoo haala jiru kana hubachuudhaanis egaa iddoowwan garaagaraatti hiriirri deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa darbees ammoo balaaleffannaa garee kanaa gaggeeffamaati kan jiru. Kanneen keessaatti godinni Gujii magaalaan Adoolaadha. Isa tokkodha. Kanaaf garaachituun keenya lalisee tasfaayachitti argamti. Haala turee hiriiricha irratti eenyutu maal jedhee waan jedhu kan biraan geessu ta'a jechuudha. Laliseetti fufuu dandeessa. Kan jirtu addisii fi dabalaanii gaaggaluu godina Gujiitti argamna. Guyyaa irratti godina Gujii magaalaa Adoolaa Woyyuutti keessumaatii hawaasni magaalaa Adoolaa Woyyuu ganda bakka hundarraa walitti bobba'uudhaan guyyaa har'aatti sa'a 12 irraa barraaqa jechuudha jalqabuurraan uummanni gara magaalattiitti yaa'uudhaan abaa'oo shanee balaaleffachaa akkasumas juntaa balaaleffachaa dhaadannoowwan adda addaa qabataniiti kan isaan ba'anii kan isaan dhaadannoo isaanii dhageessisaa turaniiti. Keessumaa shaneen ummata dararaa kan inni ture qabeenya saamaa akka inni turee fi loon keenya nurkaa fixaa ture qalachaa turedha kan uummanni dhaadannoo isaa keessatti illee dhaadachaa kan inni deemaa tureeti. Mee ittaanaan kantiibaa magaalaa Adoolaa Woyyuu immoo dhimma kana natti himuuf ana biratti argamanii jiru. Galatoomaa isiniin jedha. Mee maqaa keessanii fi dhimma har'aa mee daawwattoota keenya biraan nuuf ka'a. Maqaan koo Caalaa Wareedhama. Tole. Kantiibaa magaalaa Adoolaa Woyyuuti. Mee hiriira guyyaa irraa gabaabsaadhumaan nutti himamee daawwattoota biraanis nu ga'a. Hiriirri guyyaa har'aatti gaggeeffame akka bulchiinsa magaalaa Adoolaa Woyyuutti ganda jaan kan hundarra uummata walitti qabame daraaraa waggaanni yeroo baay'ee sirna kanaan dura biyya kanaan TPLF bulchaatu ammas addee murachuudhaan biyya kana diiguuf yeroo adda addaa yeroo marsaa sadaffaatiif waraana nurratti baneera. Waraana nu bane kana balaaleffachuu uummata hundinuu bakka hunda walitti ba'ee balaaleffachuu danda'ee jira. Kan callaan ta'een shaneen biyya keenya uummata keenya irratti rakkoo adda addaa daraaraa adda addaa gaggeessuu jira. Aanalee adda addaa keessatti gocha kan raawwachuu jiranii kana lamaan walitti qabee TPLF fi aboo shanee balaaleffachuun uummata keenya bakka jiru hunda walitti ba'ee dariirraa jalqabee balaaleffannaa kana gaggeessaa turee jira. Balaaleffannaa isaaniitti hanga adda waraanaatti illee deemnee lubbuu keenya wareegamnutti kan jedhullee dhagaatan tureeti. Raayyaa ittisa biyyaatiif illee tumsaa akka godhanidha kan kaasaa turan uummanni. Kanaan durallee akkuma isaan godhaa turanii jiranii ammas bifuma isaanii gochuuf itti qophaa'anii jiru. Tokko sangaa wanta qabuun re'ee wanta qabuun akka magaalaa keenyaatti guyyaa har'aa re'een 18 walitti qabamee jira. Sabbooleen bitamuu jiranii. Jallaan ta'een deeggarsa adda addaa kallattii kanaan godhanii bifa kanaan raayyaa biyya keenya gaachana biyya keenyaa ta'uu isaanii hubatee gama hundaan bira dhaabachuu fi qophii ta'uu isaanii dhageeffachuuf hiriira kana bahee jira. Mee akka seektara keessanitti waajjiraaleen illee keessumaati mee amma adda waraanaatti deemuudhaan mee gahee keessan akkamiin baachuuf jettu mee itti gaafatamtoonni sadarkaadhaan jirtan akka magaalaa Adoolaa Woyyuutti. Akkuma beekamu yeroo tokkoffaa lammaffaa sadaffaas amma irra jiru kana keessatti yeroo adda addaa magaalli keenya hojjettoota mootummaa maallaqaa fi mindaa fi guutuu kennan hooggansiis mindaa fi guutuu kennan karaa kana hunda deeggarsa godhuu jiranii galaa qopheessanii raayyaa ittisa biyyaatti erguun horii adda addaa erguun re'ee adda addaa erguun maallaqa buusuun kallattii kanaan deeggarsa gama hundaan godhamuu jira. Kan callaan ta'een ijoolleen magaalaa keenyaa mee baay'een dirree waraanaatiin argamuun waggaannee biyya keenya deeguuf godhamuu jiru kana qolachuuf irratti hirmaataniiranii kallattuma kana ammallee akkuma kanaan dura baratame biyya keenya bira dhaabachuuf diigamsi biyya keenyaa kana ittisuuf mootummaa bira dhaabannee kallattii kanaan gochuuf ammallee qophii ta'uusaa hiriira kanaan ibsuu danda'ee jira. Tole galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa faanaanii godina Gujii magaalaa Adoolaa Woyyuutti argamuudhaan egaa balaaleffannaa abaa'oo shanee fi akkasumas juntaa hawaasni bakka garaagaraa irraatii ba'ee sa'a 12 irraa jalqabee gaggeessaa turedha egaa nutis bakkichatti argamnee keessumaati juntaan bakka akka hin buune keessumaa abaa'oo shaneen immoo diina akka ta'edha egaa akka hawaasni kaasaa jiru kan arginee fi hanga adda waraanaatti illee lubbuu keenya wareegamnutti boodatti hin deebinu kan jedhu egaa dhaadannoowwan adda addaati kan dhageessisaati turan.
jiraniiti. Egaa hangama kootiin dabalaa fi addis xumurreeti kan nuti jirru daawwattoota keenyaas ganumaan dhagaa dhaammachuuf kanan jedhu.